رب سرادوتي لكي والله فودي كان كو زلالم هو غوني فودو نكنتن جاتك يدا بلوك تيمو ما جچود ما نيفتو فودا Durata انت يسمو يبددي والله durata لازم kan sudah ubah gada. ما جچود لا حول ولا قوة إلا بالله جارتي دمتي كان كي كون نكاح الراقب أبا منا بلوكو يچوما برنمني ركو جرولال يا جارسك يا ركو كنا جراتي وانا كناتي ناتا انجر تو عملك سيري فدو يچوني قبدي اتلي فكنيا بسي بلوكو ديرله شمر بلوكو قبو شمر له دير بلوكو قبو مال جرول بلوكو نمني ديني والسي كوي إلى الجرون كن نجي فدا جرون كني كخوتي خوتي يو ولينتان وني ولا زمنو وني والبلوك نوف وني نكابا نمابا تني يربراتين ونو في اللينجرو ولي قال له يو ولي قالني والجيرات والجالتني والهبتني أصونا ما قدو في النكن يوم ولي قال له تيجي مرباطس خلاص تيجي رب سبحانه وتعالى قرآن كذت وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته يو لمن سانيتو قرتي أدتان ولي قالوا ديدني ربين هند سانيتي فجرا هند سانيتي فربين أوفيس سانغا حاجة يو أتي ربين قوين يسير لهيكته ربين دبرتي بريدو كانك كيتي سيفت يسير أفلي أبا منا كانك سير بسير رزق wanni wal bulokanii osoo ni kabirraa qabanu wanni wal godhanu hin jiru maal dubartiin achi baatee nama buloktu mana dalagaa seentee dhiirri gartee mana dalagaa deemee nama buloku maali qoy ummanni bultii kana qoy garee waasappii see kan itti tolee kan yeroo itti tole gartee torban tokko keessa taa'ee keessa naan booda liifti keessaa qabatu bultii waan qoosaa miti jedhan callisaniituma gartee ay inta bihu yaa jamaa mana wanni gad dhaabbate kun bultii jechuun waan qoosaati miti ايش دلام بيا ربا مراتا راي دبر توكو دير بيا ربا ونغادا سيغله يو دلام مراتا ديرس مراتا چود دير مرانا دلام مراتا چود يو فياتا لما ساني فياتا رجبت لما تجال يو فياتا لما ساني تو فياتا يو مراتا لما ساني تو مراتا توكو نغينيا كنتني توكو وني دان كنينا هندنو ركون قبو هندنو غرتي يو ركو قبات هندا ركو كنا ايه والله Amma rakkoon biyya Arabaa kun maal seetan beektanii faateen innuma namarraa achi baate bakka nama bilootti hin jiraami Maammadoon guutee jira jetti yoo si waatti dubbattan beektanii rakkoon jiru. ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا يا رب نورك يا خالقات مال جرو من جرو فرنجي جيراتو جرا كوي مال جيرات أو ما دبا منا مال جتول Maqaan isaa jijjiiruu barbaadan yaadde nagaa. maal iskarbise ammoo huccuusee kan jijjiirata guuteera ay namni tokko guutee jira jechuun ay idaa wanni walitti heerumanuuf yeetashaale sooski mataa dira sana hundee namni gartee irra wayyaa namni irra gaarii gartee irra fuula bareedaa qabu yookaan irra gartee qabeenya qabu namni gaarii nan gadhufutti abbaa manaas godhatti immoo maal jechuudha haala amma jirtu kanaan bar kana nan mul'atu jiraan wanna kana gaarii miti dhaaba waan akkana yeroo tokko walitti heerumtanii wal fuudhanis bakka isintu jiraadha dhageesse Dhaga'ee sagaleen keessan lachi fagaate. amma jiru sagaleen Amma nagaa. Hin nagaama. ayyee aywa akkasi baarakallahu fiika Amma yooni kuudhiisee taa'e rakkoon qabu jechuudha. Yooni kuudhiisee taa'ee kakaan makiyya kana qabadhee taa'e rakkoon qabu jechuudha. na hiiki jette isin Hin jenne sin barbaadu jette kalas. sin barbaadu maali na hiikii dabar Ani immoo sinii koo jedhe kakadde kaaf. Maqaa daamati gar koy isin sin barbaadu jechuu kana maalirraa hubatteeti An kanneen irraa hubadde gaa'eeti. as garagalme Hubadde sin barbaaduun na hiikiidha. eega Dhagaan jirtanu. dhagaa hojjetan jedhee Isin kan isin sin barbaadu jette na kan isin sin barbaadu jette na hiikiidha. Ani immoo jechuma sana irratti fa'ameetan seefiin rabbii na amuru sinii kuun jedheen hanga lubbuun jirutti sinii kuun jedheen. Miidheen jiru akkuma kanaan sababa tokko malee achi baate sin hiiku seefiin rabbii na amuruun jedheen. Yoo abbaa kee miti malee kaan samiidhaa buute iyyuu sinii kun jedheen hanga lubbuun jirutti gaafa lubbuun deeme immoo akka feete ta'in jedheen. rabbi sin ajjeesiniiti rabbi seefiillee sin muriniiti qoy
ati rakkoon gaafanne maal yaa haadha manaa kiyya yaa jaalallee kiyya yaa onnee kiyya ilaalaati ilaal qalbii jiisiiti suutaan loluu sun taane yenee wuddii yenee fikir jedhe ilaal min axabcheenu maalin balleesseeti maali badiin kiyya kunoo siin jilbeenfadhe ettaan laalaati afaan tolii arraba toliiti mii maalumaan balleessi man qixaatamaa lubbuutii jettaan kunoo maal si balleessee sin barbaadu naan jettaa maaltu bade hirrina kamtu argama jettee ati dhugaadhaan gilsii taatee si gaafatta. Si galee? Gaafachuu hin dadhabne sheeka gaafachuu hin dadhabne. Masfaa nu biloottee jirti jedha. Ana miti nama natti dhiyaate iyyuu biloottee jirti. Feesbuuka ka beeku jijjiirrattee jirti. Hatta maatii faana naasoftu ana dhiisaati. Rakkoo jiru tuutii rakkinni kiyya kana itti himatte ammaaf mushkila obboleettiin haftaati rakkisuun barbaadu iyyuu gadhiisa ture. Sababii nanaaree kakadhiyyuu kanaaf jettanii. Gaafa jaartiin jaarsa jijjiiramte ruqyaa qaraasifadha quraana. Ilmoon namaa kun dhaggeeffadha ammaan dura viidiyoos waraabaan ture waraabeen jirasi. Jaarsaaf jaartiin duraan sirriitti wal jaallatan yeroo muraasa booda gartee inni si ijaan argaa jibbu. Isiin isa ijaan argaa jibbitu. Waa lama keessaa tokko dhaban wallahu aalamii yookaan akka jarri wal jibban wal hiikan namatu waaraatti hojjeta. Yookaan immoo jaalala isin gartee waliif qabdan kana namni argee ijji namaa sin seene ta'a. Kanaafuu wanni barbaachisu maali? Ruqyaa mana qura'aanii namaa qara'amu ruqyaa ofirratti qaraa'isaa. Ruqyaan qaraamee ka'ee dawaatu jira. Dawaa kana fayyadamaa. Dawaa fayyadamaa. Ilmoon nama namaaf hin ta'u beekaa. Haadha manaatiif abbaa manaa wal jaallatu, wal kabaju, wal waamee gartee wal dhaggeeffatu, waliin bulan argeennaan ilmi namaa gartee yoo ijaan laalee maasha Allah hin jenne ijji namaa al'aynu haqqun ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam ijji namaa dhugaadha jedhan. Dhugaa nama nyaatti. Nama gartee caafiyaa qabu nagaa qabu kana dhukkubsitee ajjeeftee qabriitti deebiftee gaala nagaadhaan deemu kana ajjeeftee qalsiiftee okkoteetti deebiseen. Kanaafuu warri gartee rakkoo kana qabdan keessattuu jaarsaaf jaartiin duraan wal jaallatan booda kana keessa wal jibbitanii funyaa wal qabatani. Wallaahi osoo isiniif qaraame jinniin sihiriin aynannaas isin keessaa iyyuu hin dhabu jechuudha. Duraan wal jaallattuu miti isin? Wal jaallattuu jira? Wallaahi wal jaallanna gaa. Duraan wal jaallanna abboo jaalalaa inni fageenyaa kaanee walitti dhufneeyyuu. Isin si jaallatti duraan? Wallaahi isin na jaallatti hangam beekutti gaa keessoo rabbi beeka akka afaan. Isin jaallatti duraan? Duraan. Isin maal jette? Keessoo rabbi As deebi'i gaa? beeka akka afaanii duraan na jaallatti. Dhagaan jirtanuu? Mee as garagaltee naas eenyati? Wallaahi ittuma jedhee haasa'u jira sheek. Akkiin jedhe. Eshi mee arma? Ka keessoo ka garaa sii rabbi beekaan jedhe ka afaanii immoo duraanii akka amma wajjin hin jiraannetti na jaallatti gaa. Duraan gaa amma miti. Meeqa hojii jiraatan? Hin turre ebboo sheeka wallaahi amata guutuu hin guunne yoo mallee. Okay, hanga wajjin jiraatanitti immoo si jaallatti waan jaalala si agarsiifti? Wallah. Okay. Isinii wal jaallatu kana namni isin argee namni isinitti dhufee nama biraan deemtanii? Miidiyaadhaatti mul'attanii? Sagaleen kukkuta sheek. Jechuun hanga walitti dhuftanii wajjin jiruu gaarii dabarsitan kana keessatti namatti babaatanii yookaan miidiyaadhaatti mul'attanii beektu? Miidiyaa irratti ani ofii kiyyaa miidiyaa irra nan deema garuu isiin deemsisu amma wajjin hin jirutti. Aywa. Almuhim ati rakkoo jiru gaafa dhulaan yookaan silkii kaatu ta'e maaliin balleessa badiin kiyya maali jedhiiti karaa nagaatiin naamusaa ni gaafadhuuti. Yoo callisteetuma gartee isiin ni kaan irraa buusettee kasi gaafatte ta'e wanni ati si azabduuf tokko hin jiru jechuudha gartee. Yoo isin barbaanne isiin waan nikaa gartee ati itti hidhatte san sii deebiftee kaatee jennaan nikaa irraa buute kul'ii of goote jechuudha kul'ii of bitti jechuudha. Dubartiin tokko gartee abbaa manaa yoo kajibbitu taate waan abbaan manaa kenneefii nikaa hidhate itti deebiftee fi sanaan booda baate of bittee jechuudha.
سيقله زمان ارجع ربي صلى الله عليه وسلم دبرتي تو كترته دغاي زمان ارجع ربي صلى الله عليه وسلم دبرتي تو كترته هذا منا ثابت من قيسيتي يا ارجع ربي جتين ان ثابت من قيس صحابان ثابت من قيس يدمو ما اعيب عليه في دين وخلق حالا في املا في امنتي ساكست ونن عيبي سركا وتوكو هنجرو ولكنه غافتو كو سارغيت انما والنسوده من نكسا غبابان هنجرو نكسا قراچ هنجرو ولولا مخافة الله أسوس درد من جران نجرون نجر تيجر منا ألسينو لبسقت في وجهه فول سات آخ جريت تفنتره جتين الجمال ربيتين وقاوان جرو حاسف تجتور لال نمني مسلمات وقاجرو حاسا نمني غري غري بإردي بابر مكنات هنجري حالا هنجري وللركعة وقاجرو حاسا جنا رسول عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته حديقة إني قرتيتي نكاسي لتي خنيتي في بون ندسا إنان إيه جتين كني في الرابع جانين waan inni gartee ni kaatti hidhate kannitee fi irraa baate jechuudha. Mucayyoon kunis yoo sin barbaanne taate riyaala 1,000 ta'us 2,000 ta'us 5,000 ta'us waan ittiin ni kaa'idhattee sitti kennitee hadeemtu sirraa ofirraa eeggeessi. Na jaaladhuun jaalantaa taatute wanni ati jala boocuu yoo wanna sana naa deebistee jette yaanni ofumaan irraa bu'amu hanga irraa buusuttidha. eegaa kulcii of bittee bar kulcii gootee of bitte of baafte bar wanni sana kenninaan. Yoo wanna sana kenniteetti amma kana nanga hundata of talaaqaa olagaa yaa sheek. Waan inni ittiin kaa'idhate deebisee narraa bu'ee jedhanii bar. Maasila giddiin taa'u jiranii? Jechuun amma waan inni kaa'idhate. Ilaal amma nageessa dubartiin tokko bar nan baha sin barbaadu jennaan abbaa faadha dhiisiti federaalii yoo itti ergani abadan numan teessu barate. Wani dubartiin barbaadu jaalala. Jaalala dhugaa qulqulluu kennitee fi haqasii guuttee jennaani dubartiin tokko bakka tokko nayitu. Kanammoo sirraa dhabnaan abbaa fi haadha hunda geessu. Wadazzaar isin jetti. Alsama hamsin jetti. Si galtee? Naa galtee dubbii tokkitti adda naan baane malee. Haaya. Isiin adda naan baane maarii yoo deebistee jettee yaanni inni kaan irraa buusuun ani dirqamaa isirraa buuse jechuun hin qabu jechuudha yoo maarii naa deebiste. Ni buufta maleetis ni buufta. Ni buufta. Yoo irraa buuse malee ta'u jechuudha yoo maarii deebistes. Ati maaf cingam tokko isii kana qoyatti ati dhiisi kaa ofirraa yoo si dhiiftee siin rabbi sii bakka nuqa sana caaltu du'aa isii gonaati. Laa hawla walaa quwwata illaa billaa. Ani ofii fi miti ishee namumaaf hin jedhe malee. Laa kana maalis garamnee gaafatuuti ilaal dhaga'i bara ammaatti ilaal sirraa beekama bara ammaatti tokkoffaa. Wallaahi ni beeka naaf gala bar akka haaraatti jaalalli abdeetta abar jaalalli kun sii galee abdeetta yeroo siin nama dedde rabbi namarraa qabu wallaahi balaa dubartii kana akka haaraatti si qaban siin jee barganaa. Irriba maalee jira amma booda yoo gartee ati daftee fuuchuu qabda tasgabboofta jiraachuu fu'aati ilaal daftee jaallattee fuuchuu qabda wallaahi laazim. Malee haala amma jirtu kanaani sii galee miira keessa nama galchiti. Dubartii ati hin barbaanne gaafa si bulooktee wanni jette akka haara jaalalli si qabee hillikiin taana keessa hin taane nan beeka baran. Nan beeka. Adallam haadha manaa kan kee kan ikaarraa qabdu dhiisiiti. Namoonni tokko onlaayinaan dhufee koomantii taane si barreessee fakkeenyaaf ati koomantii taane barreessitee yoo si bulooke hangam tokko si aarsame. Hangam tokko si aarsa. Yeroo bulookeeshin dhabama si godhe jechuudha bar. Eegalee? Okay, naaf galeef. Akkasii habibi yoo rabbi khayrii haa qabaate rabbi wal sinaa fidu yoo immoo khayrii hin qabaanne ta'e rabbi siillee sirraa qabu sillee sirraa qabu kagartee duniyaa fi akhiraa sinii ta'u rabbi sinii faqunnamu. Inshallah. Ayyee. Kanas ni rafna gaabo. Baabii bultii kana nuti banina adaraa rabbi baabii bultii kun shee anwaaruu mataa gara galchee eegalee waan bultii kana nurraa dhiisa. Rabbi bultii kana tirreessuuti. Obboleetti ati yoo gaafii qabdaa? Eenyu kawulii kun? Kana laaltu sun? Gaafiin hin qabu. Ayyee? Gaafiin kun asirratti haala na sodaachifte silaa keessaan si gaafachuu barbaade. Keessaa na gaafadhaa.
هي خيسان سيقا فردان. Baay'ee. Samiira. أستاذ كويتين Baay'ee. قبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wama jaarsaaf jaartii huntu fidinaa. Waa uduu waa silaatanuu gaafadhaa. السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaatu wa barakaatu. ست أبيض هناك عادي. Haa? وين جرسا جرتي هون ست أبيض Manni kissii Sheekh Anwaar wanni jaarsaaf jaartii Sheekh Anwaar bira dhaqaa. Kissiin achi achii wal kasaatu faati. لقابتكو Haa? خير إن شاء الله. Baay'ee gaafi maal gaafadhu mee? قافين تاب تاب قدامي يا جماعة. هذي كوني كبا. أيه أستاذ قافين تكو ما مدار سجارتي راي كامل كونا. زنقابتوني. Baay'ee. أجابت موكم أستاذ. Gaafadhu gaafadhu. Ayyee isin qaqqabaa jira taphata godhama qaqqabaa jira sagalee. Si qaqqabaadhaa naa miti. Namni rakkoon qabu shabakaa kiyya ana ta'uun dhabu. Namni tokko yoonii fi fakkeenyaa fi yeroo haadha warraatii fi abbaa manaati. Samiira. Sagaleen badeera hin jiru. Hin dhagahamu wanni hin dhagaa sagaleen keessanii hin dhagahamu. Hin jiru bar. Hin jiru. Hin dhagahamu wanni hin dhagaa. Mee jeema akka haaraatti gaafadhu. Ayyee hin dhagahamu amma. Amma hin dhagahamu gaafadhu. Ayyee fakkeenyaaf namni tokko michoo hiiti jira godda nyaati abbaa warraa isattee har'a booda yoon si deebi'e immoo haadha tiyattiin deebi'ee naan je'ee sanaan gara maskiidaa sagaduu fi eegas immoo walumaan jira. Deebi'ee yoo deebosta furullaa jeetiin jira. Wanti kun maal mee akkamitti ilaalama? Ati anarratti akka gartee haadha kiyyatti deebi'uuti jeeni jaartiidhaan. Akkas naan jee jette maskiidattiin deemaa jira yeroo deemaa jeetiin jira. Mee? Astaghfirullah jeetiin jira deemallee garuu garaa keessaan hin jenne naan jette naan jee. Qoy. Jaartu jaartiidhaan ati akka haadha kiyyaati yoon si waliin ciise jeeni. Si deebi'ee haadha warra jiraachuuf ganaa yoon si deebi'ee ati immoo akka haadha. Hello. Samiira. Ustaazi hin dhagahamu. Bar walakkaan bada bar walakkaan bada mee Sin dhagaa. echi mee kam jee mee jee amma. Rooti irraa hin fakkaate. Waliin uffata manaatii fi abbaa manaatii maskiida deemaa jira yeroo san jummaadha. Si deebi'ee akka haadha nama deebi'eeti. Masjiida osoo deemuu jiruu yoon si deebi'ee akka nama haadha kiyyatti deebi'ee je'ee masjiida deemee salaatee deebi'ee ana afaaniin hin je'e malee waa qalbii irraan jennee je'eni. Akkasii. Jennee astaghfirullah je'ee sagaduuf hin deemaa. Akkuma nama jedhamti. Akkuma nama jedhee miti.
jaarsatu ilaala gefadhu jaarsatu jaartiitti mufatee isaa masjida deemuu ka'ee ani yoon sitti deebi'ee akka nama haala isaatti deebi'eetii jedhee masjida deemee toobatee achi as deebi'ee afaaniin hin jedhe malee keessaan hin jenne jedheetti deebi'e. Eeyyeen. Akkasii ustaaz. Of shawwade jeen of shawwade nu shawwaddu jeen kullu inaa'in yandahu bimaa fihi jaallal meeshaan hundinuu waan of keessaa qabdu baafti jedhan beeki. Fakkeenyaaf kana keessa waan jiru tokko bishaan as keessa jiru gad dhangalaase wayi damma gad dhangalaasa wayi aannan gad dhangalaasa ni dhangalaasa hin dhangalaasu. Eeywa ati anarratti akka haadha kiyyaati yoo ka jedhu ta'e izhaar jedhama wanni kuni miskiina 60 nyaachisuu yookaan miskiina 60 uwwisuu. والذين يظاهرون من نسائهم ما جرى سورة واني كيستي واي تفزين عنهم نعمة سراجرة نعمني تو قرتي جارتي ساتين أتاك هذا كيات يو في كنجر يو إسيران كنجر تاي والذين يظاهرون من نسائهم ميك راجل سورة الممتحنة سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ميقرا لحظة 1 minute 1 minute وايت والذين أمجد أستاذ السلام عليكم. ترى وعليكم السلام. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أيوة. وإن الله لعفو غفور. أيوة. إيه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Dhiirri tokko jaartii isaatiin gartee yoo ati akka haadha kiyyaati jedhee ka'ee waan jedhan sana moot keessa garagalan fatahriiru raqabatin garbicha tokko bilisoomsuudha min qabli an yatamaasaa osoo wajjin hin ciisin osoo hin tuqin. Seegalee ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد يوم وان غربچتين اتقوا به فصيام شهرين متتابعين باتي لما والجل جاء لما والجل صوموا قبل من قبل يتماسى osoo hin tuqin. فمن لم يستطع نمني قرتي باتي لما صوموا هندن فيطعم 60 مسكينا مسكينة جاءت من يعكسون جارسي دوكو جارتي دان آتي أنا فكهاد أكيات جريكي يولكي أني أفانو مكيان جي ملك غيراني جنة ونامي جريك شبودو تي أوف شودي جنان لأنه ميشان هندي وان كيس سجرو على التباسة وما قرارك أبو جي كي قاب بنشينوي كنافو وصو هنتوغني قبرات تكي جنان yoo gabra waan ittiin atta qurabe gabri yoo hin jiraanne baatii lama wal jala soomii jedhamaan baatii lama soomuu yoo hin dandeenye maal godha miskiina 60 nyaachise jedhamaan jechuudha. Siigalee Samira la hawla wala quwwata illa billah yaa gaafii gaafattee kaatee baddee gaasiin Aisha خيرية عليكم السلام. نعم أستاذ. أي قافي قبضني؟ أنا قافي كون قباتوري. يا كوتو يو أول دايريد أن نكايد أم تيتورتي. ماشي. يعني توما ولدتين وفين وقاسة دي أكسومان توراني أما زولاينو ماني كمان. أونلاين ولي كني؟ إيه. أوكي. أونلاين نكايد أمتى؟ أونلاين نكابتة. إيه تو ولدتين وفين جتشون. namni tokko gartee nikaa hidhamee ka'ee yoo gartee osoo wal hin ciisin nikaa buusuun
Viidiyoo sana kaaseetiin akka haaraatti gartee waraabe. Viidiyoon gaafa sana waraabesi viidiyoo kam jedhu jaartiin tokko jaarsa tokkorraa hiikamtee kaatee nama biraatiif nikaa hidhamtee yoo abbaa manaa duraatti deebi'uu barbaadde hanga abbaan manaa wajjin ciisutti abbaa manaa duraatti deebi'uun dhorkaadha tokko. Yoo immoo jaarsaaf jaartiin tokko fedhe lafatti nikaa wal hidhatanu fedhe wallaana nikaa wal hidhatanu yoo osoo wal biran gahin walii kuu danda'an hin danda'ane hin danda'an. Namni tokko fakkeenyaaf osoo wajjin hin ciisiin wal fuudhee ka'e yoo waliin taane walii kun hin danda'a jechuudha. Garuu ammoo dubartiin nikaarraa buusu kana wanni yaada isii kana bareechuudhaafi Rabbi subhaanahu wa ta'ala wamatti'uuhunna jedhe laal. Yeroo gartee abbaan manaa isii kana hiiku osoo wajjin hin ciisin waa kennuufiin barbaachisaadha. Gaariidha maaliifi dubartiin tokko yeroo nikaa hidhamtu mahariin nikaa hidhamtii miti. Mahariin nikaa hidhamti. Yoo gartee fakkeenyaafi isii wajjin kan hin ciifne ta'e qalbiidhuma isii kana tolchuudhaaf jecha wama xiqqoo tokko gartee wama tokkotti kenna jedhan. ومتعوهن على الموسع قدره نمني قرتي تجاري لكم سلالتون وعلى المقتر قدره نمني قرتي اللي قبينيا لكي وما قرتي ونسا قب واني سفكاتو كنو فين برباكي سارة وليكن دندان جيشو قرتي وسو جنين جيسين قرو أمو يو قرتي duraan heerumtee jiraatee abbaa manaa duraatti deebi'uu barbaadde hin ta'u jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hanga gartee abbaa manaa lamaffaa kana waliin ciiftutti. Saa? Saa bas isiin amma abbaa manaatti deebi'u miti kan biraatiif nikaa hidhamu barbaadde. Hunda Rabbi najaa sinaa baasu warra waan khayriirra oolee waan khayriirra jiraatu Rabbi sinaa taayisu jazaakumullahu khayran wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.